Islaamummaan utuu baay'eetu warra gahee erga Jibriil fidee rabbiin biraa kahee nabiin jalqabanii lama sadii tahee utuu dirreen bahiin 40 gahee gaafa sana mushrikni balleessuudha kahee kaan makkatti finnaan gariin biyyaa bahee kaana bashaa dhufe asitti jiraa bahee utuu makkas jedhu biyya meeqa gahee utuu waan ilmi namaa balleessuu danda'e gaafa sanas biyya meeqatutti gahee kuffarri yoom takkaa balleessuu danda'e aduwwiin erganaa yeroo meeqa gahee diin rabbii balleessuuf waan baay'eetu ta'e gaafa harba saliif kan taariiknaa sa'e dawlaan gurguddaan shawwal guuree gurmaa'e waraanni dadhabee caccabee gattaa'e Salahaddin Alayyuubiin diigee kophaa kahee taariikni kun waggaa 800 ga'e Isaa saduwwiin islaamaa yoom taa'ee utumatti duuluu diiniin irra gahee erganaa guddatee addunyaa wal gahee alhamdulillahi haaliqa ol tahee ol dabaluu malee takkaa yoom gatta'ee diiniin kan rabbiiti yoom kan namaa ta'e yahudaaf nasaaraan yoom takkaa milkaa'ee dur dadhabee dhiisee har'a lafaa kahee mee waanan jalqabettan deebi'a ka'ee kan hin duraa sahee ijraa nabii zeenii irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa obboleewwan koo yaa jamaa ikwaani diiniin har'a nurkaatti gara dhabu kuni wallahi numatu qadrii isaan beekini muumintootni durii kaddamaa turani muumintoonni duraan kaddamaa turani kan nuti injifannoo har'aa himnu kuni gaafa Qurayshoonni jaratan maannaani garbicha akka Bilaal islaama ta'uuni garbichaaf birmaduu wal qixxeesse diiniin kuffaarri fixuudhaan murtii fudhatanii kanumarraa kanaa kan biraan seeni miskiinaaf dadhabaa fixuu jalqabanii gariin akkam taanaa jedhan muumintoonni eessa keenya dhaqnaa yaa sayyidal kawni achumaan nabiyyi nabashaatti erganii Usmaan ibnu Affaan haalii isaa wajjini dhiira 12 4 dubartiini halkan qofa deemu guyyaa dhokatanii nama xinnoo dhufee achitti gariin achamnaani namni numa manaa kanuma biraani mushrikoon hordoftee dadhabdee deebinaani muslima chittafe miidhan haariidhaani irraan si diini gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diini gargaarsa keetiini rakkina Qurayshii rakkifte hundumaan sabaranii ta'an nabiyyal kuramaa rakkoo jennaan xinnoon seenaa yaa jamaa kan akkasii jedhee isaan beekee himaa waggaa 13 sabaran hundumaa silas hojiin isaanii hundi barnootumaa rakkoo diinii jecha dhufu sabaruun dirqama hojjetaa sabarraan furmaanni argama rabbiin ijra baasee godaansa dirqama ka'anii deemanii ergamaanaa lama karaarra bu'anii jarri nama lama intala Bakri galaayitee fasmaan bu'anii sardaman halkan dukkanaanii irraan si diinii gargaarsa keetiinii yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan si diinii gargaarsa keetiinii barbaaduudhaa kaatee jarriidhaaf jaamaaduudhaan gaaratti nammanii dhaban bakka hundaa jarri boolla seenee kan keessi isaa guddaa achiinitti ijaartee birbirooftuun baddaa boolla moofaa gootee kuduraa rabbii guddaa aduddeen hanqaaqee nabiyyiidha aadaa boolla bira dhuftee jarattiin haasidaan argiti jedhan abbaa bakrii yaadaan qur'aana buusee fi khaaliqni waa hunda abbaa bakriitti maan Ahmad Muhammada abshir yaa abbaa bakrii gooftaan keenya guddaan nu wajjiniin jira hirraanfadhu sodaa jilba isaanii irra rafan nabiyyoon alhudaan utuu isaan ta'anuu abbaa bakrii yaadaan summiidhaan waraantee booftakka ibiddaa jismii keessa yaa'ee laalesse isaan badaa taa'ee dhangalaasee imimmaan gurguddaa imimmaan isaa kaasee nabiyyoon alhudaan gorora isaaniitiif tuttufaniif madaa diinii bakkaan ga'uuf ta'an kana hunda miilli isaanii diimnaan fayyanii gammada guyyaa 3 booda ba'an halkaniini irraan si diinii gargaarsa keetiini duraa duwwiin achi dhabdee deemte homaa guyyaa 3 booda dhufe baambaan lama maqaan Abdallaa ibnu Ruhqeet jedhama halkan dukkana keessa fide gaala lama fuudhee deeme namni tun argin tasumaa duraan himeen jira irran deebi'e amma hammam yoo imamaa oleessaa kuufama yeroo jarrachirraa ba'anii yaajama gammachuu abbaa bakrii maalan beekee himaa wajjin karaa bu'an khaliifaan dhugumaa
nuti dhufti jedhan sodaata sardamaa takka dura goraa takka booda deemaa takka dhaqee qaba harka isaanii lama ajaa'iba rabbii isaanumatti himaa duraan aayaa ergee mootiin rabbussamaa an sadaffaa keessa yoo taatani lama hojiin rabbii guddaan silas raajiidhumaa bayyi jedhee baasee ammas wajjin deemaa ajab karaa rabbii yaadiini islaamaa ajab karaa rabbii yaadiini islaamaa maal jedhanii himnaan qalbiin nu fahamaa kallakee filatee quraanaan nutti himaa nuun jedhee waradi tulakumul islaama diinii filatamaa ta'unsaa yaqiini irraansi diinii gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraansi diinii gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraansi diinii gargaarsa keetiini adeemaa oolanii bulan gaafa sanaa hunduu dadhabanii beellisi tammaannaan adeemsi butuchee tasatti jabaannaan rabbiin qofa beeka cinkii gaafa sanaa mana ummimaa badargatan boodana guranii boqotan balbaluma manaa mee waan qabdu nuuf kenni jedhanii gaafannaan silaa narreettiin ilmeesinii kenna fagootti tikfamtii hawaan qabu manaa waan itaatuuf dhabdee ofitti gaddinaan reetti huqqattuu tokko qofa jirti mana adeemuun dandeessu takkaan baane mana jedhan nabiin izni nuuf godhin ilmannaa akka feetan jettee isii waa qabaannaan booda ajaa'ibdee nabiyyiin ilminnaan huqqattuun takkaan nalleessaa fidde kana hundinuu dhuganii kuufanii hambifnaan rabbiin akkas godhee isaaf jecha baanaan ergamaa ilaahii qurayshiin ariinaan badhaafamte biyyoon biyyattii madiina mee waanaaf hubadhaa yaa jamaa muumina duraanan dubbadhee jira dubbii kana waanan kaaseef qaba nan fida boodaani irraan sidiini gargaarsa keetiini jaraa deemee dhufee namticha abbaan manaa warra isaa gaafatee maal urgaan akkana jettee naatiif maa baariyaa namticha nana namni sadii dhufan ajaa'ibni kana tokko jara keessaa kan akka aduu kana akki bareeda isaa hin jedhamu kana ana kadhatanii reetii mana kana ilmanii dhuganii hambisan hunda kana reettuma dibamtuu sana baaseef kana dhaqiitii ilaalii yoo saddaqtaana dhaqee reetti ilaalee maal namni akkana maafan arguu dhabee nama raajii kana maaluman na baasee har'a mana kana dhagahee tan jira dubbii nama kana anitti amaneera rasuula akkana ka'een duukaa bu'ee hordofadha faana hin dhabuu barbaannaan amman fagaannaan irraan sidiini gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan sidiini gargaarsa keetiini yaa gaayatal muslim rahim yaa rahmaani irraan sidiini gargaarsa keetiini warra asirraa amantii arrabsu jiran gurguddoo yoo dhufan nama qabsiifna bar piraankii kan godhus nama qabsiisutti hin jirru osuma beeynu nuti arruma isinii himna gareen shaadaa taphan seenaa hayyoota qabdi muummee ministeeraa qabdi itti aanaa qabdi doktora qabdi barreessa qabdi ajaja qabdi gaazexeessa qabdi kaamera qabdi spy CIA ID addunyaata nama qorattu hunda qabdi eenyutu baru deema beeyti jirana eenyu baru dhufu deema beeyna jirana wallahi lazim hin taphatina rabbii keenya nu hime alladhi ya'lamu sirra wa akhfa khabeeku ولي قال لك أنا في شاء الله شهادة قبسيسة خيسة سبت ربي ساتاسسو هم بينا نتار الراتو من أمان راو هم بينا ربنا ما لا في سكرمان سنجا جولة تاني وا سنجا جولة إسلام ما كيس جرتان حركة تفوزو متي نام نقرته ولي كابمني أركان ما روينه بروس نما عرف سومتي غافة ده من أجيت جراني جلادي بيا غافة ده في سمادا كانوا ما سنجنا إسلام ما ونج على جرتو والله inni achi keessa taa'ee nula islaamummaa nuti quraana irraa islaamummaan amantii dhugaato nabi muhammadiin bara kan nuufan islaamummaa isaafuu rabbii kanne naafis rabbii kanne yesuusiif illee rabbii kanne nabiyyoota hundumaafuu quraana kiyya kanarra silaa islaamummaan amantii kan jedhu osoo hin jirre dhiisnee deemna maal goona walii galee nabi muhammad ergamaa miti kan jedhu quraana irra osoo hin jirane maal goona jirana hay walii galee sambira kuti kitaabuma isaanii keessa nuti gaafa gartee namni gaafa islaamummaa tan lallabnu islaama jechuun afaan oromootitti himu jirraaf rabbii masakamu yesuus eenyuuf masakama eenyu karaa seeyxaanaa barsamoo karaa waaqayyoo barsa karaa waaqayyooti yesuus kiristoos eenyuuf ajajama fadha isaati moo fadha seeyxaanaati fadha waaqayyooti islaama jechuun kanuma jirana go find afaan feeteen amaariffaan ingiliffaan afaanuma feeteen deemiti ilaali dhufeeti amooni rabbi subhaanahu wa ta'ala
kan amane ammoo kan amane katas gabbaa'u rabbi si haa taasisu baratee barumsa seenee madarasaa seenee akka ijoolleen isa booda dhuftema hedduu baratee san inshallah wabillahi tawfiq assalamu alaikum itti fufa ustaadha kiyya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا قالت سوما الفادة سنين جنة إن شاء الله إيقا شهادة كان نكبسيسو هرى أبدي ساقنتان كساتي وانتي في أستاذ أبو موازي أستاذ أبو موازي نكبسيستو سنين دبرسا راسي ولي دبرسا قاسم مولا أنا مولا الباسا استوديو غري شهاداتي كبسيسا استوديو غري شهادة هيا لا إله إلا الله نامين أن شهادة كبسيسو أيه أتاتو ألقونا رأي ربي ربا فده تؤثر الملك ومن تشاء إن شاء الله تولي أمو السلام بقرف السلام عليكم ويلكم جرتو سجلين سيدا جاما يرو أوجهان وغراسو كتارن جرو من دنو عندك جام كلتي سجلين ساني دا جاما جرنا دورا كل شهادة كل فينا Kalau sagalee kee maayikii qabduu jirtoota gadi moobaayilii jala. Karaa sagalee kee qabdee jirtoota. يا رب سجلين كل كابسيفنا كا Akkas adeemee. Sagalee jireenyaa kun illee maal jedha waan sa'a. Baadaan barbaada jedha dhugaa hojii namichaatu dhoqqee yookaan cikaa karaarra hin beektanii mangadi irra dhoqqee deemtu kana fincaan deemu kana miilaan hin tuquu jedhee didee jedhan akka abbaa keetitti dabarta hin tuqu osoo jedhu miilaan qaamumaanuu tuqe jedhan keessa kufee so